دين ملا نجفسا نغني لغادا سلي ربي ولغادا سا نويرقا حقا فكاني ربي قمنا قرقرسا كراهن داني قدا دين ملا نجفسا سانكيسا تقوار كام برسو كاي ودوارا تكتو دفين برقاي ميدان سوغار وكمالي قاله ملقاتك انني بي وانغاريسي ميدان ولدتك بيبي بصار في ميدان بيا في ذني بي قاف بيلي وان بيلي سمها مالت دبتها جري ملا ندهي كانه برسو كاي ناقبدا بي قرصا كراهن داني قدا ديني ملا نجسا ميدان قاتي والكافتي أمة الرافي تارتي تقراهي تفياتي لفجل أقل شارتي بيبيلة بسوف سياسة نبازرتي أما سكالتي كنا ورانا نبنارتي أكبي رانا فني ملقا قنقرتي أمني بالرلال أفوف قصارتي كرا أمني بين سبدي بيدي قرتي توفتان الجرجيراتي أما سيقدا جمسا كرا هنداني قدا ديني صبين جفسا ميدان قاتي والكافتي بيا كيسا في دارتي تقراي تفاتي لفجل أقل شرتي بيا بيلا تنبسوف سياسة نباسرتي أما سكالتي كنا ورانا نبنارتي أكبي رانا فني ملقا قنقرتي أمني بالرلال أفوف كسارتي كرا أمني بين زبدي بيدي قرتي توفتان الجرجيرارتي أما سيقدا جنسا كرا هنداني قدا ديني صبين جسا نمني نقادا سلي ربي وادقادا سا نويرقا حقا فكاني ربي قمنا قرقرسا كرا هنداني قدا ديني صبين جسا ميدان بيا الرافي نانقاتيتي والقدفتي قابا ميدان لومتي بيا بيلا تنبفتي كافصوتي النبرسنتي دبان دوبتي بفتي نرتي أولدي بوف دوار نتاسفتي يسا برين بتو فراشي نتي قدفتي كينيو ما كينيان بتي كانت جفتي زفتي توكم ما كينيا جرتي قلتي بين انتسا كرا هنداني قدا ديني صبير جفسا warri midhaan gurgurtan osoo alaan galfatii rakkootuun siddu faaraame mallaqaan filatiin harka keessa qabadhu oome ittiin ariifatin mee mallaqa argattee birrii tuulte ati midhaan biyyaa dhumate biyyaaf nan beelatti birriin maal si fayyaddi nyaatteen toltuu garatti daangaa irraa lammiin kee beelaa deemuun gubatti gaafa kanarraa nammas biyyaftee beelatti kamtu kamee waa gudha jalaa guruun alatti gaafas jarri deebite gabroon suuraa biyyatti kanaafarra mallaqaa midhaan nurraa fe'atti kun siyaasaa jaraati oduu walii dabarsa karaa hundaan eeggadha diinni malaan nu cabsa namni dhugaa dabsullee rabbi waa dhugaa dabsa nu eeggadha gaafa kaanee tokko jedhame tokko lama moosa meewa ol darbaa yoo kadha geessisu hin dhagayamama jedha hin dhagayamama laata assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh kabajamtoota fayyadamtoota feesbuukii hundi keessanuu akkam jirtan obboleeyyan oromoo takaabaa kibba bahaa dhihaa addunyaa tana guutuu irratti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii baga rabbi sa'aatii kanaan isin ga'e jechaa akkuma mata duree irratti qoramee dhaamsa xiqqoo tokko dabarsuu barbaada sheer walii godhaa akka sheer waliif gootan kabajaan isin gaafadha waan haarawaa ta'eetii miti wamaga dhiyootan irra deebineetiin ija keennaan agarreef jechuu rakkinna ummata keenna ka
daangaa gara madda walaabuu irraa kutaa Baalee keessa jiran rakkoo keessa akka jiran arguu jirtanii warri biyya alaatis karaa dandeettaniin ummata san osoo bira dhaabatanii yeroon akkanaanu yeroon amma booda itti deemu gaa ummanni kenna birraa irraa ka'ee gara beelaatitti achi deema malee gara quufaa ga birraan kun deebutti quufni biraan jiru jechuu jidduu tana keessa. Kanumaaf warri amma birraa galfatee midhaan qotatee akka gaarii galfatee rabbiin isinii kennee galfattanillee ummata kana akkuma gaafa rakkoo buqqaa ummanni keenya Sumaalee irraa buqqeessan hedduu ummanni keenya wal bira dhaabate ammallee akkasumatti haala akkasii deebiftanii wal bira dhaabachuun isinirratti dirqama lammummaa fi dirqama amantii makamiin birattuu amantii islaamaa ta'ee amantii kiristaanaa waaqeffataa haa ta'uu kamuu akka wal bira dhaabatan amantii lemmaan biyya san keessa jirullee nama jajjabeessaa jechuudha. Kanaaf ummanni keenya kun ka argitan ammaan tana rakkoo guddoo keessa jira. Argaa jirtanii namni waa qotatee waa alaan galfannee namni daldaluu fi bakka itti daldalateetiin horii argatu hin jirre gaa lubbuun namarra jirtu tun lubbuun ilmaan irra jirtu tun baay'ee jajjabdu. Dheengaddaa yoo jawaarfachi dhaqanii midhaan waan hagasiisan fidanii geessanii fi biraa deebi'an ummanni suni waa bara kana horachuun dandeettu namni marrinuu wama gooneedhaa fi haga danda'anii waa godhanii biraa dhufan jechuudha. Kanaaf ummanni godinaalee Arsii Lixaa, Arsii Bahaa hanga naannawaa itti dhiyaattanii fi qotattanii alarraa galfattan ummata kana birarra dhaabachuun isinirratti dirqama haga Baalee silaa Baaleeyyuu keessa jirtanii isin keessa beela'uu jiranii warri Baalee gara olaanuu kun qotattanii galfattanii yeroo ammaa kana namni midhaan qaba. Jarana ummanni kun dhumachuun gaa lafa seenaa qabdu san irratti seenatu nu bada. Osoo kun qabuu kun beela'ee achi miidhamuun seenatu sin bada. Rabbiin illee in jaalatu ummata kana bira akka dhaabattan waamicha isin dhiyeessaa akka nama tokkootti akka wanni kun natti dhagahametti jechuudha. Viidiyoon sun dhiyoo tana feesbuukii makanarra olii gammaraa inuma arganamu shokossaa namaa dhagahaa hin jirru. Moo bas nafa fudhannee du'uu namaallee lafa fudhannee beela'uu namaallee nafa fudhanneetuma barannee rifachuu dhabe na fakkaata namni. Dubbiin akkas ta'uun qabaatu. Amma kaadiree fi kaabineen paartii amma haarawaa biyya keessa olii gadi fiiguu kana paartii bilxiginnaa biyya bulcha jedhu kuni ummanni kun beela'uun jaraa fi carraa guddaa garuma kamittu ummanni gaa yerommaan amma isaan filannoo itti deeman kunu sa'atii ummanni silaa rakkoo keessa jiru ka qotee bulaan rakkoo keessa jiru garuma kamiinuu kun hojii isaatiin biizii ta'ee kun waan nyaatuu dhabee biizii ta'ee rakkoo keessa jirutti yeroo sanii yoo feete jarri baadiyyaa keessa deemtee midhaan boqqolloo akka lukkuu boqqolloo itti facaaftee raashina jettee waa itti facaaftee akka ummanni isaan filatu gochuudhaaf waan garaa carraa ittiin mijeeffatti. Kana duratti ummanni keenya aga danda'u wal jajjabeessee osoo jedhe baay'ee filatama. Paartileen morkattootallee mataa gara tokko qabatanii ummata kana tindhisuu irratti ummata kana jabeessuu irratti ummata kana akka hojii irratti wal gargaaranii fi karaa kamiinuu akka gurmaa'isa isaatiin ummanni kun itti fufu godhuuni paartilee morkattootaa irratti illee dirqama ta'a jechuudha. Ammoo paartiin ammaan tana biyya bulchu siistamni dur wayyaaneen ittiin turte yeroo filannoo ay dhiyaatutti ummata qara waggaa tokko guutuu rakkatee beela'ee dhumataa ture fiddee raashina itti facaaftee godinaalee garaa naannoo beelli jiru jedhanii maal jedhanii waa itti facaaftee mootummaa akkana midhaaniin manannu dhufu kana malee waan biraan filannoodhanii yeroo haalli akkasii uumamu jira jechuudha. Isinuma yaadachiisuuf tanallee paartilee mormitootaa baana. Paartilee morkattootaa waan akkanaa kana yeroo sanitti kaawwanni isin qarqaartan hin jirtu ummata baadiyyaa wannuma akkasiitiin gowwoomsaniillee yeroo ummanni mootummaa magabroonfataa kana deebi'ee filatutu jira jechuudha. Kana dursitanii ummata keenya dhaqqabuun karaa danda'ame hundaan ummata keenya bira dhaabachuun baay'ee filatama. Kabira ammootu paartilee mormitoota ammaan tana akkaataan itti jirtan nama paartiin sadii maqaa tokko godhataa artammoo akkuma jirtanii kaafaa paabaa jettanii deemuu jirtammoo rakkoolee godina lixa Oromiyaa gara Wallaggaa kanatti deemaa jiru kana hoo maaliif paartilee mormitootaa kun maa cadhisee ilaala? Silaa warri miidiyaa irratti ol baheeti
rakkoon tokkollee biyya keessa hin jiru, niitorkiin tokko biyyarraa hin cufamne, namni siyaasaa tokko hin hidhamne jedha. Yeroo ammaa kanatti haalli deemamuu qabu akkamii maaltu ta'ama? Waan jedhurra paartileen mormitootaa kunniin osoo ummata beeksisanii ummata gara tokkotti mataa gara tokko qabanii baay'ee filatama. Kabiraa dhimmi guddaan biyya tana keessatti deemaa jiru, wanni mootummaan ammaan tana godhaa jiru, jaalattanii otoo hin taane dirqaman nu filattanii waan jedhu deemaa jira ummata irratti illee. Kanaafi tuffii paartilee siyaasaatiif qabantu mul'ata. Akka paartileen siyaasaa ammaan tana jiran biyya tana yoo hoogganuu hin dandeenyetti akkasitti akeekan jechuu. Hooggantoonni isaanii kaakama ammaan tana arginu kama dhaabbilee siyaasaa irra duuluudhaan aangoo argatan, ummata keenya ficcisiisuudhaan aangoo argatanii wanni mataa wali qabanii achi keessatti isaan wali qabanii waliin jiran. Fakkeenya namoota hedduu yoo fakkeenya keessaa fudhannuun ni danda'ama. Warra ummata keenya ficcisiisaa ture jechuu guutumaan guututti warri amma paartii wali qabee paartii badhaadhinnaa ufiin jedhu kuni warra ummata keenya godinaalee garagaraatitti kutaa garagaraatitti ficcisiisaa turetu adda ol bahee aangoo guddaa argatee deebi'ee ummata kana ficcisiisuuf goobana haarawaa ta'e nu gaddeemu jira jechuudha. Kanallee yeroodhaan ummanni keenya beekee garagaa paartii bakka nu bu'a jedhu filatuutitti uf qopheessuun baay'ee barbaachisa. Paartii yoo jennu ammoo akkamitti paartii ta'a waan jedhu ummanni keenya bilchinaan beekuun barbaachisa. Paartii ka jennu kaafaa abaa'oo paabaa'oon kun yoo matama gubbatti ka Jawaari maanfa bakka lama fa laallu taate omata akkallee hiikaa nuun qabu. Jara yoo fedhe mootummaan guyyaa fedhe walitti qabee mana hidhaate ol darba gara gadaanum hin jiru jechuudha. Ammallee karaa biraatiin ummanni keenya bakka bu'oota isaa yeroo tokkoofillee filatee hin beeku jireenya isaa keessatti. Abbama arraba qabuu fi abbama mootummaa kanaaf waan inni jedhu godhuu danda'u qofatu paarlamaa seenee paarlamaa sanirraallee ergama diinaa qabatee ummata keenya gadiin deebi'ee ummata keenya fixaa, ummata keenya saamsisaa, ummata keenya ajjeesisaa, ummata keenya hiisisaa ittiin jiraata jechuudha. Ammallee paartilee morkattoota kunniin illee yoo ummanni keenya bakka bu'oota keessan ganda keessan keessaa tokko isaaniitiin tokko gandaatiin bakka bu'oota keessan hin qopheeffatin, bakka bu'oota keessan jajjabeessitanii gara paartilee kanaatti hin makin. Borullee akkuma OPDO'n dur godhaa turte poostamaan isinit gad ergan jechuu. Wanni biraa wanni dhalatu hin jiru. Haarofti dhalatu hin jiru jechuu. Namoota jajjabaa ijoollee saba kanaaf quuqaman nama barate uf keessaa jajjabeessitanii godinaalee fi gandoota kutaa jiran aanaa jiran irraa wal jajjabeessuun gara paartilee kanaatti seenuun baay'ee barbaachisa. Yeroon keessa jirru yeroo waan akkasii irra hojjetan jechuudha. Ammallee wantoonni garagaraa wanti baay'een isin sakaalee duubatti isin deebisuu danda'u karaa mootummaatiin jiraachuu mala. Haa ta'uuti ammoo ummata keenya da'oo godhataa ummatuma keenya keessatti uf ijaartanii akka ummanni keessan bakka bu'aa ati bakka bu'aa keenya siin jedhutti jabaattanii ummata kanaaf hojjechuun, ummata kana rakkoo irraa baraaruun, ummata kana jajjabeessitanii keessa deemtanii dargaggeessa qindeessuun, dargaggeessa waan hojjanne gara hojii itti bobbaasuu fi uf ijaaruun baay'ee barbaachisa. Yoo uf hin ijaarre mootummaan kun akkuma kaleessa kaadiremaan isinitti taphatee waan fedhe isin godhee sagalee teessan hatee aangoo kana ol deebi'e, aangoo kana mootummaan kun ol deebi'e jechuun biyyattii Oromiyaa jedhamtu tanaa dhumatee jechuudha. Akkuma kaleessa muummichi ministeeraatu jedhu yoo namni akka Daani'el Kibrat ka biyya ijaaraaru taate maaltu jiraa yure namni miidiyaa irra bahee sabuma Oromoo kana umrii isaa guutuu arrabsaa bahe. Namni amantiilee irratti duulaa bahe yoo ka biyya ijaaru taate biyyi karaa saniin ijaaramtu qilee haaseentu. Saba tokkoofillee hin taatu biyyi akkasii. Biyyi namni akkanaa kun ijaaru saba tokkoofillee hin taatu. Eegasuu kana hubannee jirra jechuudha. Akka eenyu biyya nu ijaaraa jiru kana arginee jirra.
muummichi ministeeraa kanu durnu bakka bu'a jennee namu lafa dhiitaa ture Oromotu masaraa mootummaa nu jira jedhellee inni nu himatu jira. Fakkeenya inni himate keessa tokko yoo isinii ka himu taate yoo mee inni nama piraayiveetii nama tokkoof mana hidhaa irraa isa baasee mana mootummaan seeraan inni baankii irraa mallaqa fudhate deebisuu dhabee baankiin irraa fudhate deebisee horii dhuunfaa isaan qabu muummichi ministeeraa horii mootummaa kanaatiin deebisee mana isaa bitee mana isaatitti isa deebisee isa galchee ammootu inni fincila mootummaa gara galchuudhaaf yakka hagasii hojjete booda ajjeefame jechuudha. Ilaa ammaa namoota kanniin malee maqaa Oromoo achi keessatti masaraa mootummaa san keessatti dhagahan jirru kan nuti namoonni nuuf qabsaa'aa turan jennuu kunoo nu ganeeti har'a naannoo tokko keessatti niitorkiin cufame hin jiru namni siyaasaa ka hidhame hin jiru namni ajjeefamu hin jiru jedhee kunoo akka Leencoo Baatii fa'aa ol bahee nu waakkatu kanniin achi keessaa qabna jennee laakkaa'aa turre Leencoo Baatii achi keessa hin jiru nuun jedha yoo Oromoon achi keessa hin jirtu jedhu. Kunniin illee stiil namoonni kunis namoota ummanni kun bakka buufatee miti. Warra qabsoo kana dhugaan hundee irra geggeessaa ture qeerrool dhumataa turte ta hadha keessaa nafseen haftee saba kanaa waa bu'aa buuftu uf qopheessaa miseensa dhaabbilee morkattoota kana ta'a. Mootummaa kana dabraa mootummaa kana kufaa dhiisaa ni kufaa sagalee keessaniin kuffisa. Sagalee keessaniin kuffisuun miseensa paartiilee ta'a. Hooggansa ta'uuf hojjedhaa deeggarta ta'uu qofaaf olii gad hin fiigina. Yeroo mara eenyutu jira eenyuun deeggarraa eenyutu sagalee gaarii qabaa eenyutu sagalee waan gaarii dubbate nama deeggaruun Leencoo Baatii irra quufaama. Namni kun akka an beekutti jechuudha akka an yaadutti qabsaa'aa jabaa ture jechuudha akka an beekutti. Garuu yoo kunoo kalima angoo argatee har'a ummata kana ganee ummata kanarra hojjetu mee nuree namni nu bakka bu'ee bakka nu bu'eetiin waa nu hojjeta jennee eeguu dandeenyu mee hin jira. Hayye namuu gaafa angoo argate abbaa hojjetuuf argu jira. Eenyuuf akka inni hojjetu maaf kana ta'ee yoo jettan ammootu namni keenya bakka bu'aa isaa masaraa mootummaas ta'ee caffee Oromiyaas ta'ee caffee bakka bu'oota ummataa keessaa hin qabu. Abbaa ufii bakka uf buuse nafsiyyaa ufiitiif jecha bakka bu'e ummata kanarraa bakka bu'e jedhee nama uf dhiyeesse malee nama ummanni nurraa bakka bu'e jedhee dhiyeeffate tokkollee achi keessa hin jiru jechuudha. Ka akka Leencoo Baatii faatillee dhufeeti ummata san keessa nuu seene jechuudha. Waatiyyoon harree waliin oolte dhuufuu harree barattii jetti Oromoon. Kalee qabsaayaa ture jennee akkasumatti yaadna. Tokko nama obboleessi isaa Baqqalaa Dawaanoofaa waliin garana buuteen isaa dhabame. Sadarkaa kanatti saba kana ganee hadha saba kana ka dhumaaru. Niitorkiin tokko hin cufamne ka jedhu namni tokko hin hidhamne ka jedhu gurra keessaniin dhageettan. Waa kijibaa miti jechuudha. Kanaafi bakka bu'oota mataa keessanii qabaachuu qabaatan ummanni Oromoo. Bakka bu'oota keessan ammootu ka filattan isin. Filannoon kun ka buuftan Jawaarii miti. Jawaariifi miti. Jawaarii yoo sitiziin argate ganda inni dhalate irratti ka filamu. Ganda inni dhalate bakka bu'ee yookaan dhumuugaa bakka bu'eeti bakka itti dhalate bakka bu'eeti paarlamaa san seena. Haga jabinaa fi beekumsa isaatiin yoo caffeen sun kaadhimee muummicha ministeeraallee ka ta'u taate ganda kan kee bakka itti dhalatteerra ganda X jedhamu wayii irraa bakka yoo buute namni ganda kanarraa bakka bu'ee paarlamaa san seenu nama jabaa ta'ee nama saba kanaaf hojjetu nama ganda saniif hojjetu nama kutaa saniif hojjetu nama aanaa saniif hojjetu ta'ee akka paarlamaa seenutti ummata kanaaf ummata kana dammaysuu qabaata. Fakkeenyaaf an Usmaan Amboo godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa
ganda kattaa barandaa fakkeenyaaf bakka bu'ee kaadhimamee yoo nama bakka saniif godina kanaaf bakka bu'e aanaa kanaaf bakka bu'e ta'ee waan dhufe an filatamee paarlamaa seenuuf hojjadhee ummata kana dammaysee ummata kana bakka bu'ee ummata ganda kanaa bakka bu'ee paarlamaa seenuu qabaadha nama jabaa ta'ee jechuudha. Paartileen maan morkattootaa ta'ennallee wannuma kanallee abboo waan nama barsiisaartuun fakkaattu yoo laallu jirtuu eessa jirtanii maaliin fiikkaan qabu ummata kana sa'aatii kanatti maali paarlamaanuu beeytu kaadhiman mammaan tokkoyyuu akkamitti ganda tokkorraa ka'ee paarlamaa seena maal keessa dabra maal hojjatee seena moo waanuma afaan qabuuf jawaariin bira dhaqee jawaar bira galmaa'ee waan paarlamaa seenu isiniif fakkaata kun hin jiru jiraatus hin qabu hojjadhaatii paarlamaa seena ganda jirtan keessatti gandaami akka yeroo wayyaaneen oppiidiyoon isin ummata keenya ijaartee tokko shanee jette sanii wal ijaartanii nama cimaa of keessaa gabbaasuu qabaattan nama bakka isin bu'ee borullee gaafii nusitti kennaneetiin sifillee eessa geessite kayyattanii gaafachuu dandeettan bakka ofirraa buusuu qabaattan ummanni Oromoo. Dubbiin tun kutaa Oromiyaa guutuu laalti na dhageeffadha. Nama boru waan si kenninee deemteen atta goote jettanii gaafattan ka'e baluun tokko paarlamaa jira jedhanii tumaan dhagaan osoo hin taane nama ati beeytu ka filatteetiin sirraa bakka bu'e nama cima ibaluun kenna achi nuu jira nama barate nama saba kanaaf quuqamu nama kalee qabsaayaa ture jettee beettu filachuu qabaatta ammallee bira dhaabattanii jabeessuu qabaattan beeyta jabinaan wal saamtanii mul'achuu qabaattan saba kanaa hojjechuuf san ta'uuf ammoo har'a saba dammassuu keessantu murteessa har'a saba kana mataa olii qabu keessantu murteessa har'a saba kana ijaaruu keessantu murteessa kaadire mata'ee arraba qaradhee omanatti kennan omanatti mani ummata kana ani sossoba'ani hin taatu gabbayaa sammuu teessan qabadhaa bakka jirtanii sammuu teessaniin koottaa paartilee siyaasaa Oromoo morkattoota kana seena gaafa kana saba bakka buutanii bakka itti dhalattan bakka buutanii ummata isin beeku bakka buutanii malee kiriskroosii wanni isin keessa olii gad erganii kaasaasan nama ajjeese dodola nama ajjeese shaashamanne ergaa amma booda akkasii jiraachuun haa dhaabatu. Ka ammoo godinoolee hundattuu nama ajjeesee rikaardii qabate ammootu fuudhanii hooggansa paartii ufii godha amma booda wanni akkasii ummata kanarraa dhaabachuu qaba. Ka ummata kanarraa dhaabatu yoo as gadi uf ijaartan ka paartiin gubbaa gadi isinii ijaaru ammootu isiniin ta'u borullee dhaamsi kun ummata Oromootiif ka paartiin KFO wala KFO ABO PABO'n gubbaa gadi isinii ijaaru tokkollee isiniin ta'u ka ufii dhaqee paartii bira uf kaadhime isiniin ta'u kaadhimadhaa bakka jirtan keessa kaadhimadhaa ka isin ijaaru ka isin dammaysu ol ka'ii bakka nu bu'iiti paartii kanatti miseensa ta'ii jedhaani beekumsa qabdaa dandeettii qabdaa nuun deemtaa nu hooggantaa nu guddiftaa nu jijjiirtaa ol ka'iiti miseensa paartii ta'ii jedhaani jajjabeessa rakkinna inni qabu bakka inni hanqinna qabu guutaafi taa'eetuma namuu deeggarsumaaf gaafuma Jawaar dhufe gaafuma Kamaal dhufe gaafuma Daawud dhufe gaafuma Doktor Mararaan dhufe harka dha'uuf jirtuu jirraan hooggansa isinin gootu uf durallee nun ooftu jijjiiramnillee biyya san keessatti hin dhufu paartiinillee bu'aa tokko isiniin fidu bu'aa ka fiddan mataa keessaniin animee yoo eessaan hojjadhe yoo paartii kamseen yoo maal godhe ummata kana dammassee jijjiiree ijaaree afaan tokko godhee deemuu ni danda'a bakka itti dhaladhe keessa dhiisi bakka biraan gahin dhiisi gaafa ammoo guddattee ol baate bakka biraa taate Oromiyaa irratti aangoo guddaa qabaatte kutaa guutuu geetta bakka itti dhalatteerra dhaabadhu bakka itti dhalatteerra ummanni kun hatamaa ture saamamaa ture humnaa ol gibirri irra kaawamaa ture lafti isaas gurguramaa ture abbaa humna qabu humna hin qabne irraa kaasanii ka humna qabu lafa isaa kennaa turan kana yoo maal godhe irraa jijjiira ummanni keenya bishaan qulqulluu dhugeen beeku bishaan lagaa dhuga istiil
bishaan lagaatiin jiraata ummanni keenya. Magaalonnummaan aanaa jedhame tameef shaaworii gubbaan gad dhiqattanii beettanii jirtanii yoo hoteela amaarri fakalaa irra ijaare keessa taate malee mee namni mana ijaarate shaaworii gubbaa gabbuu dhiqatanii jira. Biyya teenya keessatti istil jaarkaaniin ufi buusan bishaan. Maaltu san godhe? Rakkina namni manatti boombaa galfachuu waan hin jirreef. Mootummaan hin jirure. Mootummaan kana namaa godhe. Mee akkamitti ummata keenya jijjiiree ganda gandatti bishaan galchaaf? Boonoo jedhanii bar magaalaa takkatti seentarii magaalaa san keessatti boombaa dhaabanii fi achitti hiriirri jaarkaanii gammoojjii Sumaalee godhe. Akkuma gammoojjii Sumaalee jaarkaaniin hiriiree ganama qabbanaayyaa'ee namni waraabbata. Yoo maal godhe ummata kanarraa kana jijjiiree ummanni keenya akka manatti bishaan galfatu. Galiin mootummaas achirraa akka argamu. Wanni biyya tanaan jijjiiran achirraa akkamii akka argamu. Ummata keenya ka dhoqqee magaalaa keessatti dhoqqee yoo dubartiin gabaa baatee daldalattu dhoqqeef madaabaraa gabaan bayatte waan meeshaa itti bitattu dhoqqeef rakkattee waa meeqa waliin taatu. Kana akkamitti akka irraa jijjiiruu danda'u. Nama kana xiinxallee sammuu isaatiin ummata kanaa maal godhuu akka danda'u. Rakkina saba kanaa mata qabatee nama deemee hadha kaadhimamaa ta'ee ol deemee suuf ofii tolfatee karabatii hidhatee paarlamaa waan itti kennaniin gaddee osoo hin taane ummanni kiyya rakkoo kana qaba. Rakkoo kana ummata irraa akkamii jijjiirreedhee paarlama akka isinii dubbatu. Ka waan paarlamaan itti waraabe qofa gaggara galee isinii himuu miti ka barbaachisu. Ka ergama geessu osoo hin taane ka ergama namaa isinii fidu osoo hin taane ka ergaa teessan fuudhee waan itti kennattan san bakka jettaniin gahee deebiin isinii deebu. Ka akkasii kaadhimachuuf ganda gandatti uf qopheessaa dargaggeessi. Biyyiti ta dargaggeessaati isinumatu dhaala biyyatan. Ammoo hadha warri hadha isin beektaa hadha harka dhooftaniif kuni dhawaatumaan dabra. Amma Dr. Mararaa nama booda ganna hagam jiraatan. Ammoo rabbi umrii isaanii dheeressu. Daawud ganna hagam jiraata. Jeneraal Kamal ganna hagam jiraata. Karaa isaan amma hadha qabsoo saba kanaa irra deeman kana duubaan dhaloonni dhaalaaru. Meeti yoo hadha paartii jaraa taatan, yoo hadha jararraa waa barattan, yoo hadha jara irkattanii ta qabdan itti dabalaa. Barnoota isaan irraa argattaniin saba kana bakka bu'aa deemtanii boru abbaa biyya tanaa taana. Yoo hadha ammoo guyyaa dhagaa guuradhaa karaa cufaan dhufte qofa karaa ka cufanii yoo guyyaa du'aan dhufte qofa ka du'anii yoo guyyaa akkana nu godhanii gabbaan qofti ka gabbaan taate osoma akkanuma gabbaanu abbaa biyyummaa kennaallee nurraa mulqame. Biyyiti tun Itoophiyaa takkatti afaan tokkochaaf alaabaa tokkocha san jala deebuu deemti jechuudha. Akka gaa muummichi ministeeraa kennaman ofaaru kanatti akka Daani'eel Kibrat faatitti ijaaraartu sanitti akkasin nu deebuu deemti jechuudha. Sun guyyaa qiyaamaa ganama subiinaa dhufanii guyyaa qiyaamaa malee guyyaan afaan tokkochaa alaabaa tokkochaa biyya takkatti hin jirtu. Bu'aa Oromiyaan biyya san irraa argattu keessa yoo ilaalle tokko biyya Itoophiyaa jedhamtu san irraa Oromiyaan kan argattu tokko hidhamu, lama ajjeefamu, sadi saamamu, afur biyyarraa buqqifamu, afaan isaatiin dubbatuu dhooggamu. Waa baay'ee lakkaa'uu dandeenya bu'aan Oromiyaan fi uummanni Oromoo Itoophiyaa irraa argatu kana. Sadarkaa jalqabaatitti. Ka biraa gaa waliin jiraannaa rabbitu waliin nu hidhe rabbi waliin nu biyya san rabbi wal bira nu jiraachise walumaan jiraannaa waan biraa jechuufi miti. Kanumarrattu iyyuu ila tanuma amma tanama isinii jedhe ajjeefamuuf duu tanarrattu argite yoo jiraanne duuna yoo jiraanne biyya irraa baqanna yoo jiraanne qabeenyallee saabamna. Sanuu yoo akkaataa nama itti deemamu kanatti itti dhiisaniituma namuu gaafuma jawaar dhufe jawaariin fa deeggaruuf
gaafuma Kamaal Faatii dhufe Kamaal hin deeggaruuf didii jedhanii bakka bu'ummaa ofitti hin kennin jijjiiramni hin dhufu. Jijjiiramni dhufu gandarraa of ijaaraa, aanaarraa of ijaaraa, godinarraa of ijaaraa, akkasitti Oromiyaa taatan jechuudha. Nama jabaa isin keessa jiru beekaa. Jabeena keessa walii amanaa, beekumsa keessa walii amanaa. Nama bira fudhatama qabu ol baasuuf jabeessa. Dargaggeessi waa ija qabda wal ijaaraa, waliin mari'adha. Wal ijaaraa, akka aanaatti wal ijaaraa, akka gandaatitti akka godinaatti wal qunnamaa, wal argaa. Akkas malee kaadiree tana mooyachuu hin dandeettan. Gandarraa kaaftanii haga godinaatti quba wal qabdaniime. Gandarraa kaaftaniime miseensa paartii kanaati. Hujiin kee kana ta'uu qaba, kiyya kana ta'uu qaba. Ummata akkanatti dammaysuu qabna. Filannoon kun akkanatti adeemsifamuu qaba. Akkana mooyatuu qabna. Beeki filatama. Bakka bu'aa ganda ati keessa jirtuu santu ganda ati keessa jirtu sanitti filatama jechuudha. Bakka bu'aa keessan kana beekaa. Mallattoo paartii qofa beekuun illee faayidaa isin hin qabu. Bakka bu'aa keessan kana bira dhaabadha, jabeessa, deeggara, humnataafi. Gaafa kana paartii feetanillee mooyachiisuu dandeettanii mooyattanillee. Yoo ka isin jaalattan kana karamaa qabanii kaadiremmaan qofti arraba meeffattee ka isinii haasoftu taate as fidi bakka bu'aa paartii kanaa bakka keetta jedhaani. Bakka bu'aan keenya ebalu jedhaani. Silaagaa warri dur isin beektan kama garaa gugurdaa kama lafa teessan saamee nama keenya hiisisee angoo ittiin argate fakkeenyaaf akka amma namicha Gada Basaasaa kana Awwal Abdii akkasi ummanni sun himataa ture. Osoo nun ajjeesin jennu nu ajjeese, osoo nurraa dhaabadhu jennu nurraa dhaabachuu didee agaazii nu gaffidee nu ficcisiise. Ulfoo mana itti dhaqanii kadhatanii har'a laalame bakka itti annaan goo qabume. Borullee kanuma gaddeebi'ee ija isin keessaa yaasa. Kana dura bakka bu'aa keessan beeka, bakka bu'aa keessan jala hiriira. Gaafa kana humna godhattan, onnee godhattan ni jabaattan jechuudha. Kanuma yaada kiyya fixadheeraa yaada kana waliif sheer godhaa. Warri na hordoftan galatoomaati. Fayyaa ta'aa ummata keenya kabaalee kabeelayesan rabbiif jechallee bira dhaabadha. Oromummaaf jechallee bira dhaabadha. Baalellee lafa seenaa qabdu. Lafa waaqoo guutuu keessatti dhalatee ummata kanaaf qabsaa'e keessatti ummanni keenya beela'e jechuun wallaahi wanni agas caalaa nama dhagahamu hin jirtu dhiiroti. Nuti siidaa waaqoo guutuutii miti. Waaqoo nama islaamaati, nama ibaadaa ofii dalagataa qabsaa'e. Jaarraan nama ibaadaa ofii dalagataa qabsaa'e. Siidaa isaanii dhaabuu miti. Siidaan isaanii dhaabuun haraama. Ummata islaamaa biratti fudhataman qabu. Siidaa dhaabuu dhabnee maalii dhaabuu dhabneef lafa dhiituun faayidaa takka illee hin qabu. Garuu seenaa waaqoo du'eef, ummata waaqoo du'eef, ummata Oromoo kun yoo horteen isaa ilmaan waaqoo guutuuti. Ilmaan achitti beelanii wallaahi mimmaan booyaa haasaan sun. Ilmaan waaqoo guutuuti. Ilmaan waaqoo guutuuti tabeelaan sunni. Waaqoon guutuuta ka isin Facebook irra kaawwattanii teettan qofaa miti. Yoo waaqoo guutuus ittiin dhaadatu qofaaf ka jaalannu taate homaa hiikkan qabnu nuti akkuma namaatittu ummata isaasan ummata inni irraa dhalate ilmaan keessa hore ilmaan mee ummata buqqeessan keessa ilmaan waaqoo guutuu hin jirtu namni aan jettu as bahe. Ilmaan waaqoo guutuu akaakayyota waaqoo guutuuti sitti hima. Ummanni kun yoo beela'ee akkasitti qabrii daa'immanii kottaa laalaadhaan mee dhaloonni kenna bee akkasi badaa bar dhaloonni nama akkasi bada jechuudha. Gaafa ilmeen dhalatte guddan ilmeen dhalatte duute kun qaraa gaafa dhalatee du'eera. Ima du'aa sanyiin nama akkasi gabaabata adeemte jechuudha. Ummata kana bira dhaabadhaa warri qotattanii qabdan wallaahi qunnaa tokko tokkoon gundoo tokko tokko yoo wali qiccan naannoo jirtanii jechuudha.
ummata kana wallahi ni jiraachiftan ummanni keessattuu godin Arsii Lixaa akka yeroo kaan gootan ummata keenya itti qarqaaraa turtan sani ummata san bira dhaabadha. Mootummaan eeggattan hin jiru. Mootummaan ummata kanaa qarqaaru maali? Mootummaan hin jiru. Kanan beekuu qabaattan kan ummanni keenya ammoo dhumuun qabaatu mootummaan yoo hin jiraatin. Mootummaan qarallee kamanan nama nyaachisu tokkollee biyya saniif uumamee hin jiru kan nama nyaatu malee. Mootummaa nama nyaatu kana mootummaan akkasiin godhu mootummaa maqaa mootummaa yeroo kana dagadhaaga mootummaa isin ufii keessanii filattanitti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaatu jiranii gara salaataa deema. Nagaan na jiraadhaa. Sheer olii godhaa ergaatan.